Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa Waaqayyoon nagaatti fayyaatti hunduma keenya eegee sa'aatii booda gaarii kanaan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'i guyyaa haaraadha. Guyyaa haaraa keessatti Waaqayyo araara haaraa, ayyaana haaraa, dibata haaraa, ulfina haaraa, sadarkaa haaraa nuu qaba hunduma keenyaaf. Kanaaf Waaqayyoof guddifnee galateeffannaa. Har'a mata duree yaada Waaqayyoo beekuu jedhu irratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalla. Raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8 kaasee ergan dubbisee booddee Waaqayyoon kadhanna akka Waaqayyo nu barsiisuuf. Akkeedha. Waaqayyoo yaadni koo akka yaada keessanii, karaan koos akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa ol fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa, yaadni koos yaada keessanirraa hin fagaata. Bokkaaniif cabbiin Waaqa keessaa gadi roobee lafa hin jiisu. Lafichis biqilaa biqilchee sanyii isa facaasuuf buddeenas isa nyaatuuf akkuma kennu hin godha malee akkasumaan ol hin deebi'u. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjeta, wanta ani itti erges in raawwata malee harka duwwaa gara kootti ol hin deebi'u jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa immoo yoon dubbise akkas jedha. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuu hubachuudha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo, amma dubbii kee dhaga'uudhaaf fuula kee dura jirra. Sagaleen kee humna hojjetu of keessaa qaba. Yaa Waaqayyo, iddoo dubbiin kun itti dhaga'amu hundumaatti humna kee Waaqarraa ergite jireenya warra dhaggeeffatanii akka ittiin jijjiirtu, waanjoo garagaraa jireenya warra dhaggeeffatanii irraa cabsitu. Yaa Waaqayyo, hojii diinaa naannoo iddoo kun itti banamee dhaggeeffatu hundumaarraa akka diigdu, ulfina kee iddoo sanatti akka mul'iftu maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Aangoon, aaboon hundumtuu kan keeti waan ta'eef maqaan kee eebbifamu. Anis dubbii kee dubbachuudhaaf na gargaari. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yaada Waaqayyoo beeku. Sagaleen Waaqayyoodhaa garaa namaa keessa yaada baay'eetu jira. Inni kan Waaqayyoo garuu dhaabbatee hafa jedheetu dubbata. Yaada baay'ee garaa namaa keessa jiru, yaada baay'ee sammuu namaa keessa deddeebi'u keessaa inni kamisa kan Waaqayyoo akka ta'e akka nuyi beeknutu barbaada Waaqayyo. Biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu yaadi biyya lafaa gara namaa dhufa, yaadi seexanaa gara namaa dhufa, yaadi namaas gara namaa dhufa, yaadi keenyas immoo yeroodhaa gara yerootti jireenya keenya raasa. Akkasuma immoo yaadni Waaqayyoodhaas gara namoota isaatii dhufa. Isa kan biyya lafaa dhiifne, isa kan seexanaa dhiifne, isa kan namootaa dhiifne, yaada san keenyaa keessaas baane yaada kan Waaqayyootti maxxannee akka nuyi jiraannu garuu Waaqayyo barbaada. Kanaaf torban muraasaaf yaada Waaqayyoo beeku isa jedhu irrattitu dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Kutaan amma Isaayyaas keessaa dubbise, Isaayyaas boqonnaa 55 irratti yoo ilaaltani, Isaayyaas akka jedhu karaa Isaayyaas Waaqayyo yeroo dubbatu yaadni koo yaada namaarraa jedha Waaqayyo. Karaan koosii karaa namaarraa akka Waaqni lafarraa fagaatutu akkasuma fagaataa jedheetu dubbata. Waaqni hammam fagaataa yoo jenne beekumsaa tarii xiqqoo dhiphuu ta'uu danda'a. Faarsaa Daawit boqonnaa 136 lakkoofsa irratti yoo ilaaltanii abbaan faarsaa yeroo faarfatu waaqota jedheetu faarfata. Samiin baay'een akka jirutti dubbata. Afaan Ingilizii isaas yoo ilaaltanii heavens jedheetu dubbata malee akka waan bantiin waaqaa tokko duwwaan jirutti miti kan inni dubbatu. Macaafa qulqulluu keenya yoo qoranne yoo xinnaate bantiin waaqaa 3 akka jirutu kutaan dubbii Waaqayyoodhaa nutti agarsiisa. Isaanis seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti yoo ilaaltanii seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa akka jedha. Waaqayyo gooftaan biyyoorraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa hin tolchee jedha dubbata. Waaqayyo biyyoo lafaarraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an isa jedhu kana hiikii abbaa gammachiisi warra bantii waaqaa jala balali'an hundumaafis jedheetu dubbata. Iddoo simbirroonni yookaan immoo warri qilleensa keessa balali'an
uumami koochoo qabanii iddoo isaan naqanii jala barrisan suni bantii waaqaa yookaan samii isa tokkoffaa akka ta'etu kutaan dubbii kanaa nutti agarsiisa. Seeruma uumamaa boqonnaa torba lakkoofsa 3 irratti yoo ilaaltanis akkas jedha. Simbirrootaa fi allaattii qilleensa keessa balali'an keessaas akkasuma cindii 7 kormaaf dhalaa itti galche. Nohitti yeroo dubbatu maal markabatti akka galan yeroo itti dubbatu warra qilleensa keessa balali'anis jedha. Kana jechuun warra bantii waaqaa jala balali'an jedha. Hiikinni duraan inni abbaa gammachiisi hiike akkuma isa jalqaban silasniin jedhe sana. Kanaaf iddoo simbirroonni balali'an sanaa jechuu isaati. Iddoo simbirroonni balali'aa jiran sana jechuu isaati. Boqonnaadhuma 7 lakkoofsa 11 kaatanii yoo ilaaltanii kunis bara jireenya Nohi waggaa 600 ji'a 2ffaa ji'icha keessaa guyyaa 17ffaate ture. Gaafas bantiiwwan callabboo gurguddaan hin futta'anii ittifni bishaanii bantii waaqaa keessaas hin banamanii jedheetu dubbata. Gaafa waaqayyo bishaan badiisaatiin biyya lafaa balleessuudhaaf jedhu bantiin lafaa kana jalaa bantiiwwan lafaa banamaniitu bishaan ol burqisiisanii akkasumas immoo bantiin waaqaa banameetu jedha waaqarraa bokkaa yookaan bishaan gad dhangalaase jedheetu dubbata. Kanaaf iddoon bokkaan dhufee roobu suni bantii isa jalqabaa yookaan samii isa jalqabaa akka ta'etu iddoodhuma simbirroonni jala barrisuu danda'an sana akka ta'etu iddoo kanatti argina. Eliyaasi yeroo waaqayyo bokkaa roobsu itti dhaqiitii Ahaabitti of mul'isi yeroo jedhuuni Ahaabitti of mul'isee gaara Qarmeliyoos sana gubbaatti waaqayyo abiddaan erga mul'atee booddee amma bokkaa guddaa isaatu biyya Israa'elitti roobaatii fiigiitii mana keetti galeedhe mootichaani. Yeroo sana Eliyaasi jilbeenfateetu waaqayyo kan inni bokkaa roobsuuf waaqayyoon kadhata ture. Yeroo inni waaqayyoon kadhatu Naa'osaatiin immoo maal jedha? Dhaqiitii ilaali duumessi ol ba'aa jira yoo ta'e yookaan immoo bantii waaqaa jalatti hin argama yoo ta'e jedheetu gaafata ture. Isa jalqabaa kadhatee yeroo jedhu homaa wanti argamu hin jiru. Isa lammaffaa irratti homaa hin jiru. Sadaffaa irratti homaa hin jiru. Arfaffaa irratti, shanaffaa irratti, ja'affaa irratti homaa hin turre. Torbaffaa irratti garuu akkas jedhe Naa'oon Eliyaasi duumessi xinnoon hamma barruu harkaa geessu tokko utuunni ol ba'uun argee jedhe. Akkuma saayintistoonnis jedhanii duumessi ol ba'eetu dhaqee bokkaa ta'eetu gadi deebi'achuudha. Iddoo dhaqee duumessi jalatti walitti qabamu sun iddoon dhaqee bokkaa ta'ee gadi deebi'u suni samii isa jalqabaati jechuudha. Warri xiyyaaraan deemtanii beektanii xiyyaarri ol duumessa ol darbeetu adeema. Duumessa ol darbee duumessi kuni gad dhiyaateetu jira jechuudha gara lafa kanaatti. Gad dhiyaateetu jira. Kanaaf inni samii isa jalqabaa akka ta'etu kutaan dubbii waaqayyoo kuni nutti argisiisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irraas dhaxxanii yoo ilaaltanii waaqayyo bantii waaqaa banee bokkaa isinii kennuu isaatiin ija midhaan keessanittis ija isinii gochuu isaaniitiinitu gooftummaa isaa mul'isa mitiire jedheetu dubbata Phaawulos. Waaqayyo ittisa bantii waaqaa isa jalqabaa banee maal godha waaqayyo bokkaa roobsa. Yeroo bokkaa roobu immoo lafti midhaan biqilchuu isaatu dubbiin waaqayyo nutti hima. Keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 17 dhaxxanii yoo ilaaltanii yoo isin abboomamuudhaa baattanii ittisa bantii waaqaan cufee bokkaa isin dhowwadha jedheetu itti dubbata waaqayyo. Keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 12 kaatanii dhaxxanii yoo ilaaltan immoo yoo isin abboomamtan jedha waaqayyo biyya inni isinii kenne keessa isin jiraachisa bantii waaqaas baneetan bokkaa koo isiniif roobsa yeroo itti jedheetu itti dubbata. Kanaaf iddoo simbirroonni jala barrisanii iddoo immoo duumessi ol ba'ee duumessi dhaqee kuufamee bokkaa ta'ee gad deebi'u kun samii isa jalqabaa akka ta'etu dubbiin waaqayyo nutti agarsiisa. Isa kam ilaata samiin lammaffaa immoo yoo jettanii Faarsaa boqonnaa 19 Faarsaa Daawit boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irraa akkasumas 6 irraa nan dubbisa. Faarsaa 19 4 irraa keedha. Haa ta'uyyuu malee wanti isaan dabarsanii guutummaa biyya lafaatti hin ba'e. Wanti isaan himanis andaara lafaa hin ga'e. Guyyichi gooftichi achitti bantii waaqaa keessatti biiftuudhaa fi godoo hin dhaabee jedheetu dubbata. Lakkoofsi 6 keedha.
handaara bantii waaqaa isa gara tokkootii baatee naannoftee handaara isa gara kaanii illixxi. Ifa ishee isa gubaa duraa kan dhokatu hin jiru jedheetu dubbata. Waaqayyo waaqa keessatti biiftuudhaaf godoo hin dhaabee jira. Lakkoofsi 6 immoo handaara bantii waaqaa isa gara tokkootii baatee naannoftee isa gara kaanii illixxi. Ifa ishee jalaas omtuu kan dhokatu hin jiru jedheetu dubbata. Biiftuu urjoota eessa kaa'e waaqayyo yoo jettanii bantii waaqaatti kaa'ee jedheetu dubbiin waaqayyo dubbata. Inni kun immoo bantii waaqaa isa lammaffaa akka ta'etu irraa argina jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa yoo ilaaltan isa kan argitu. Ani garuu uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraan dubbisa. Uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa ka'eedha. Akkasumas waaqayyo guyyaa falkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni jiraatani. Isaan milikkitoota buusan waggaa waggoonni sittiin beekamaa haa ta'ani keessan deebi'a. Akkasuma waaqayyo guyyaa falkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni jiraatani. Isaan milikkitoota buusan waggoonni sittiin beekamaa haa ta'ani jedheetu dubbata. Guyyaadhaaf halkan ittiin gargar baasuudhaaf, waggootaaf ji'oota ittiin gargar baasuudhaaf waaqayyo ibsoota bantii waaqaatti akka inni kaa'etu dubbiin waaqayyoo seera uumamaa keessatti nutti dubbata. Urjoonni, biiftuuni, warri halkanii, warri guyyaadhaa kan isaan kaa'amanii jiranii bantii waaqaatti akka ta'etu dubbiin waaqayyoo kun nutti hima. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 19 laxanii yoo ilaaltanii Maatiyos 24:29 bara dhumaatti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu urjoonni bantii waaqaarraa akka isaan gararcaanitu dubbiin waaqayyoodhaan nutti hima. Egaan iddoon duumessi kuufamee bokkaa deebi'ee ta'u iddoo simbirroonni jala barrisanii bantii waaqaa isa tokkoffaa yeroo ta'u iddoo urjoonni itti kaa'amanii jiran ibsoonni galgalaatiif guyyaa lafi isaan itti naqamanii jiran immoo bantii waaqaa isa lammataa akka ta'etu dubbiin waaqayyoodhaa nu barsiisa. Bantii waaqaa inni sadaffaan immoo macaafa moototaa boqonnaa 8 isa dura lakkoofsa 27 irraa macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irraa ka'eedha. Yaa Waaqayyoo ati garuu dhuguma lafarra jiraattaare kunoo bantiiwwan waaqaa fi bantiiwwan waaqaa inni bantiiwwan waaqaa gararraa jiru iyyuu si fudhachuu hin danda'u erga ta'e mana qulqullummaa ani ijaare kun immoo hammam sirra xinnaa ture jedheetu dubbata. Salamoon erga mana qulqullummaa ijaaree raawwatee booddeetu Waaqayyoon maal jedha? Ati dhugumaanii lafarra jiraattaare jedhaan. Kunoo bantiiwwan waaqaa fi bantiiwwan waaqaa inni bantiiwwan waaqaa gararraa jiru iyyuu si baachuu si fudhachuu hin danda'u erga ta'eeti manni asii ijaare kun immoo hammam xinnaa taree jedheetu dubbata. Bantii waaqaa inni sadaffaanii bantii waaqaa isa bantii waaqaa gararraa jiru jedhameetu beekama. Inni immoo iddoo teessoo waaqayyoo iddoo bultii waaqayyooti. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irraa yoo ilaaltanii seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irraa immoo akkeedha. Kunoo bantiin waaqaaf bantiin waaqaa inni bantiiwwan waaqaa gararraa jirus laftis wanti isarra jiru hundumaa wajjin kan waaqayyo gooftaa keetiitiidha. Kunoo bantiin waaqaa inni bantiiwwan waaqaa gararraa jirus laftis wanti hundumtuu kan eenyuutiidha? Kan waaqayyootiidha. Bantiin waaqaa inni sadaffaanii bantiiwwan waaqaa hundumaa gararraa akka jirutu kutaan dubbii kanaa nutti agarsiisa. Kana hundumaa caalaa garuu qulleessee kan nutti himu ergaa Phaawulos qulqulluun warra Qorontoosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 12
lakkoofsa lamarraa akka kana jedheetu dubbata. Namni kiristiyaanni tokko waggaa 14 dura bantii waaqaa keessaa gara tarree isa sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa hafuuraatiin ol butame isaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku jedheetu dubbata. Phaawulos waa'ee nama kan biraa waan dubbatu fakkaata, garuu waa'ee ofii isaatii dubbata. Namni tokko waggaa 14 dura gara bantii waaqaa tarree isa sadaffaatti yookaan gara bantii waaqaa isa sadaffaatti ol butame. Hafuuraan ol butamee fi fooniin ol butame isaa garuu ani hin beeku, Waaqayyotu beekaa jedheetu dubbata. Bantii waaqaa isa sadaffaa iddoo teessoo Waaqayyoo lafa Waaqayyoo jiraatudha inni immoo. Kanaaf bantii waaqaa tokkoffaa jira, lammaffaa jira, sadaffaa jira. Egaan gara dubbii isaa barbaadutti yoon isin deebisee Isaayyaas yeroo dubbatu akka kana jedhe, yaadni Waaqayyoo yaada namaarraa jedhe, hamma bantiin waaqaa lafarraa fagaatutu akkasuma fagaataa jedheetu dubbata. Bantii waaqaa isa kami yoo jenne bantii waaqaa tarii isa jalqabaa ta'uu danda'a jedheen yaadan. Sababii isaaf immoo ragaa kan nuu kennu bokkaan yeroo waaqarraa gadi roobu lafa kanatu dhufee jiisa malee akkasumatti ol hin deebi'u jedhe. Dubbiin Waaqayyo biraa dhufus waan itti ergame hojjeta malee akkasumatti hin deebi'u yeroo jedhu waa'ee Maaliyaasaa bantii isa bokkaan biraa dhufu sana bantii waaqaa isa jalqabaa sanaatu haasa'a. Bantiin waaqaa inni jalqabaa kun hammam lafarraa fagaata isa jedhu wanti an beeku hin jiru. Garuu bantiin inni lammaffaan yookaan immoo aduun hammam lafarraa fagaattise jedhuu fi aduun hammam fagaattise jedhuu fi beektonni warri isa qoratanii beekan akka isaan jedhanitti 92.96 miiliyoon maayilsii fagaatti aduun lafarraa giddu galeessatti jechuudha. Yeroo lafti naannoftu yeroo isheen irraa fagaattu jira, yeroo isheen itti dhiyaattu jira. Giddu galeessatti garuu gara 93 miiliyoon maayilsii aduun lafarraa akka isheen fagaattutu hima. Aduun kun immoo bantii waaqaa isa lammaffaatti kaa'amtee jirti jenneerra. Egaa bantiin waaqaa inni lammaffaan hamma kana lafarraa fagaatu argateeti. Inni tokkoffaan immoo hammam kanarraa akka fagaatu isarraa kaafne yaaduu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee walumaa galatti yaadni Waaqayyoo yaada namaarraa baay'ee fagoo ta'uusaatu dubbiin Waaqayyoodhaan nutti hima. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Phaawulos ergamaan warra Roomeetti yeroo dubbatu boqonnaa 12 lakkoofsa 2tti jaalalli Waaqayyoo gaa isa kam akka ta'e gargar baasaati hubadhaa jedheetu itti hima. Hammama fagaatu iyyuu malee jaalalli Waaqayyoo kun maal akka ta'e gargar baasaati hubadhaa isaaniin jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti yoo ilaaltan immoo wanta gooftaatti tolu qoraa bira ga'aa isaaniin jedha. Warra Efesooniin immoo Phaawulosi maal godhaadha? Wanta gooftaatti tolu maal godhaadha? Qoraatii bira ga'aa jedheetu dubbata. Efesoonuma kana boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee waldhaalota hin ta'inaa jedha. Kanaafis jaalalli gooftichaa, yaadni gooftichaa, wanti gooftichi isinirraa barbaadu maal akka ta'e hubadhaa malee waldhaalota hin ta'inaa. Namoonni yaada Waaqayyoodhaa hin hubanne, namoonni yaada Waaqayyoodhaa hin beekne, beekumsa biyya lafaa kanatti hammam beektota yoo ta'anu, biyyi lafaa ati beekaadha jettee sadarkaa guddaa yoo laatteef iyyuu yaada Waaqayyoo hin beeku taanaan namni kamiyyuu waldhaalaa ta'uusaatu dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf maal hin ta'inaa jedha? Waldhaalota hin ta'inaa jedha. Maal godhaa malee? Yaada Waaqayyoodhaa gargar baasaatii hubadhaa malee. Isinittan hima firoota koo, yaadni Waaqayyoodhaa sirratti maal akka ta'e hin beektu yoo taate, yaadni Waaqayyoodhaa isin irratti maal akka ta'e hin beektan yoo taatani, isin maal jechuudha? Waldhaalota jechuudha. Namoonni yaada Waaqayyoo hin beekne waldhaalotadha macaafa qulqulluun. Biyyoonni guddatani, biyyoonni westernii jiraatanii, warri akka biyya Ameerikaa, warri akka biyya Awurooppaa, warri akka biyya Awustiraaliyaa waa qorachuuttitu horii isaanii guddaa dhangalaasu. Beekumsa beektota isaanii guddaa, yeroo isaanii baay'ee maal irratti dhangalaasu? Waa qorachuu irratti dhangalaasu. Dhukkuba kaansariitii fi qoricha barbaaduudhaaf, waan dhokate tokko mul'isuudhaaf, waan hin jirre tokko
akka inni jiru gara jireenyaatti yookaan immoo waan hin mul'anne tokko mul'isuudhaaf jedhanii yeroo baay'ee horii isaanii beekumsa isaanii irratti dhangalaasu. Nu immoo yaada Waaqayyoo qorachuudhaaf yeroo keenya baay'ee beekumsa keenya baay'ee irratti dhangalaasuutu nurra jira. Uumama qorachuudhaaf namni horii guddaa dhangalaasa erga ta'e uumaa waan hundumaa qorachuudhaaf immoo yeroo keenya baay'ee dhangalaasuutu nurra jira. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoota koo yeroo keessan jireenya keessanii yaada Waaqayyoo baruudhaaf Waaqayyo duratti dhiyeessaa. Yeroo sana Waaqayyo jireenya keenya eebbisa. Yeroo yaada isaa barru Waaqayyo mana keenyatu eebbisa. Fakkeenya yoon isinii kenne National Institute of Health NIH kan jedhamu bara 2013 keessa gara persentii 20 baajeta isaanii shirinkii godhanii gara persentii 20 gadi buusanii jechuudha. Gadi buusanii baajanni isaanii miliyoona 30 ture. Miliyoona 30 maal gochuudhaaf? Waa qorachuudhaaf. Biomedical research duwwaadhaafitu gara miliyoona 30tu baajeta godhu gara miliyoona miti biliyoona 30tu baajeta godhani bara 2013 keessa. Kuni waa qoratanii waa argachuudhaaf horii amma kana baasu. Kanaaf firoota koo nuyis yaada Waaqayyoo beekuudhaaf qorachuutu nurra jira. Qoradhaati ilaalaa jaalalli Waaqayyoodhaa maal akka ta'e jedha sagaleen Waaqayyoodhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16. Lakkoofsa 13 kaasanii yoo laaltanii akka kanadha. Yesuus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqee namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii inni kaan Yohannis Cuuphaa kaan inni Yohannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eliyaasi, kaanis inni Ermiyaasi yookiis raajota keessaa tokko jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedheen. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana ayyaanofteedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima akkoo Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Mootummaan du'aas matuma waldicha irratti humna hin godhatu hin mo'usi. Baanaan mootummaa Waaqaa siifan kenna. Homtinuu ati lafarratti hiite waanumti ati lafarratti hiite Waaqarratti dhamaa hin ta'a. Waanumti ati lafarratti hiikte immoo Waaqarratti hiikamaa hin ta'a jedha. Iddoo kanatti Filiphos Qisaariyaa iddoo jedhamu erga dhufanii booddee gooftaan bartoota isaa waa gaafate. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafannaani warri kaan Yohannis Cuuphaa siin jedhu, warri kaan Eliyaas siin jedhu, warri kaan Ermiyaas siin jedhu, warri kaan immoo dimshaashumattitu raajota keessaa tokko siin jedhu jedhanitti himani. Isin immoo eenyu anaan jettu jedhee gaafannaani Phexros ka'ee ati ilma Waaqayyoo isa jiraataati Masiihichaati jedheen, isa dibame sanaati jedheen. Yeroo kana gooftaan akka jedhe kanaa yaa Phexros jedheen fooniif dhiigni sitti mul'ifne yaada nama foonii mitii kun jedhe. Abbaa koo isa waaqarraatu kana sitti agarsiise jedheen. Kana kan beeku abbaa koo duwwaadha jechuusaati. Kana ati abbaa koo irraa dhageesse abbaa kootu sitti hime kana yaada Waaqayyooti kun ittiin jechuusaati. Kana irratti waldaa koon ijaara dhagaa ta'a kuni asirratti waldaa koon ijaara. Waldaa ishee kana irratti dhaabattu immoo duuni gooftummaa irratti hin qabu jedhe. Duuni mo'uu hin danda'u jedhe.
duuni moo hin danda'u. Wanti waldaan wanti kanarratti mul'ata kanarratti kan ijaaramte waldaan wanti isheen hiikte waaqarratti hiikamaan ta'a. Wanti isheen hiite immoo waaqarratti hidhamaan ta'a. Mul'ata guddaa isaatutti mul'ate Phexrositti yaada waaqayyoodha arge Phexros. Yaada waaqayyoodha. Ittuma fuftanii yoo dubbiftanii lakkoofsa 21 kaatanii yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatti harka luboota warra hangafootaatti barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun ajjeefamuun guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuun akka isa irra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee Waaqayyo si haa oolchu kun sirratti dhufuun in ta'uuf jedhe isa gorsuutti ka'e. Inni garuu galagalee Phexrosiin na duraa turi seexana nana ati gufuu anatti taate ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu jedhee jedha. Nadiin qaanaan baay'ee boqonnaadhuma tokko keessatti Phexros si'a tokkicha yaada Waaqayyoo keessumsiisee deebi'ee immoo yeroo inni yaada seexanaa keessumsiisu Waaqayyo yaada isaa Phexros keessa dabarse. Seexannis dhufee yaada isaa Phexros keessa dabarse. Gooftaan yaada Waaqayyootii fi yaada seexanaa adda baasee beekuu hin danda'a ture. Kanaaf silaa kana Waaqayyootu sitti mul'ise kun yaada namaa miti jedheen. Amma immoo yeroo inni gara Yerusaalemiin akka dhaqu Yerusaalemitti immoo harka maanguddootaatti harka fariisotaatti harka beektuu macaafaatti reebamuun hidhamuun fannifamuun ajjeefamuun akka irra jiru guyyaa 3 booddee immoo du'aa akka ka'u gaafa inni dubbatutu Phexros qabeetu achi buteetu kana si haa oolchu jedheen. Kun sirratti ta'uun irra hin jiru jedheen. Kun sirratti ta'uun du'uun sirra hin jiru jechuu isaati Phexros. Du'uun sirra hin jiru. Yeroo kana gooftaan maal jedha? Ati seexana nana na duraa turi jedheen. Seexana na duraa turi. Ati waan Waaqayyootti tolu hin yaaddu waan namatti tolu malee. Yaanni Phexros dhiyeesse suni namootatu dhiyaate nama baay'ee gammachiisa. Namni kamiyyuu akka Yesuus du'uun jaallatu sababiin isaa tajaajilaa cimaadha. Yoo isaan beelaan hin nyaachisa, yoo isaan dheebotan hin obaasa, yoo isaan dhukkubsatan hin fayyisa. Barsiisaa jabaadha. Namoonni irraa dhaga'uu barbaadu. Isa duukaa deemu. Mootummaa keenya isa deebisaniitu yaadu. Inni kun garuu dhaqeen du'a kana booddeen argitan yeroo ittiin jedhu ittiin morme Phexrosi. Ittiin morme gooftaan garuu maal jedhee kun yaada namaati. Ati waan Waaqayyootti tolu hin barbaaddu waan namatti tolu malee. Saba Waaqayyoo isinitti hima natti tolaa natti hin toluu miti. Namatti hin tolaa namatti hin toluu miti. Namoota biratti fudhatama qabaa fudhatama hin qabuu miti. Waaqayyootti hin tolaadha. Yaada Waaqayyootii kunidha. Nama meeqatu irratti walii galaa miti. Bu'aa hammamii fiduu danda'a miti. Hammamna ulfeessaa hammamna salphisaa miti. Yaada Waaqayyootii kun jennee akka nuyi barrutu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo yaadni Waaqayyoo maal akka ta'e qoraa ilaalaa malee gowwoota hin ta'in. Jira sagaleen Waaqayyoodha. Akkasin yaada Waaqayyoo qortanii ilaalan barbaada Waaqayyo. Qoraa yaada Waaqayyoo yaada namaarraa adda baasa. Yaada keessan irraa adda baasa. Yaada seexanaarraa adda baasa. Yaada Waaqayyoo wajjiniin walii gala. Yaada Waaqayyootti maxxana. Yeroo sana Waaqayyo jireenya keessan eebbisa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon guddifnee galateeffanna waa'ee dubbii isaa kanaaf torban kana guutummaa maal barbaadda Waaqayyo jedhaati Waaqayyoon gaafadhaa yaada Waaqayyoo baruudhaaf yeroo sana Waaqayyo yaada isaa isinitti mul'isa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warri gooftaa Yesuus Kiristoosin hin beekne sagalee kana dhageessanii ani yaada Waaqayyoo baruun barbaada kan jettan yoo jiraattanii kadhannaa gabaabaa kana wajjiniin kadhadhaa. Akkasuma immoo borgara waldaa kiristaanaa dhaqaa Waaqayyoon achitti waaqessaa. Geggeessitoota waldaatti hima gooftaa Yesuusin fudhachuun barbaada jiraati ittaasaa ilaa kadhannaa gabaabaa kana wajjin kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Har'a gara kee dhufeeraa cubbuu koo naa dhiisi. Yaada kee isa bara baraa sanatti agarsiisi. Maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Cubbuu koo naa dhiisi yakka kootti na qulqulleessi. Biyya lafaaf seexana ganeeraa na simadhu. Ameen.